Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu fi ulfaataa kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin boqonnaa shanaffaa jalqabnee guyyaa darbee kutaa afuraffaa ture kan baranne. Egaan guyyaa darbee wal yaadachisnee darbuudhaaf wanta baranne sababootaa fi kaayyoowwan barumsootaa fi dubbiiwwan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan bara foonummaa kan jedhuun ture kan eegalle. Egaan bara foonummaa keessaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos waaqummaan isaa akka jirutti ta'ee qabxiiwwan hojiiwwaniidhaa fi dubbiiwwan isaa kanneen waaqummaa isaatii ala jiran kaayyoon isaanii akkasumas sababni isaanii maalidha kan jedhudha. Walumaa galatti isaan kun kaayyoowwan afur akka isaan qaban. Kaayyoon jalqabaa gooftaan keenya wantoota baay'ee hojjechaa kan tureef nama ta'uusaa ibsuudhaafidha. Kan lammaffaa immoo fayyina fooniidhaa fi fayyina lubbuudhaaf dhufuusaa ibsuudhaaf jecha wantoota adda addaa raawwateera, dubbateera. Kan sadaffaan immoo diiyaabiloosiin gara isaatti dhiyeessuudhaaf jecha kan dubbate kan raawwate ni qaba. Kan xumuraa immoo gad of qabummaadhaaf akkasumas fakkeenyummaadhaaf jecha kan raawwate ni qabaadha. Waaqummaan isaa akka jirutti ta'eetu hojiiwwan gooftaa keenyaa warreen kaan kallattii kamiiniyyuu qabxiiwwan arfan kana keessaatu hin ba'anii kan jedhu kan ilaalle. Kutaa har'aa kaasnee immoo egaan qabxiiwwan arfan tarreessan kana tokko tokkoon ilaaluudhaaf jalqabnaa jechuudha. Akkuma dursinee kaasne kutaan jalqabaa nama ta'uusaa ibsuudhaaf kan jedhu guyyaa irraa kutaa afuraffaadhaan ni barannaa jechuudha. Abbaan icciitii gooftaan keenyaa icciitii isaa ibsee hiikee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan qabxiin jalqabaa nama ta'uusaa ibsuudhaafidha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos egaa gara addunyaa kanaatti kan dhufe dursinee barachaa akkuma durre nama ta'uutiinidha malee fakkeessuudhaan yookiin immoo hafuuraan yookiin immoo haala ta'eetuun osoo nama hin ta'in nama fakkaatee dhufuudhaan miti gara addunyaatti kan dhufe jechuudha. Ittiyyoo akkamittidha? Sirriidhumatti foon keenya uffatee Addaam lammaffaa ta'uudhaan foon guutuudhaan dhufe. Addaam irraa yookiin namarraa ta'e adda kan taatu inni waaqa guutuudhas. Nuti ofii keenya nama guutuu qofadha. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo garuu waaqa guutuu nama guutuu. Mannaa foon keenya guutummaatti fudhatee nama ta'eetu isaan kana dursinee bal'inaan ilaalleerra. Egaan dhuguma gooftaan keenya haala kanaatiin dhufuusaa kitaabni qulqulluun ni dubbata. Maal jechuudhaani ergaa gara Ibrootaatti kan ergame boqonnaa 2 lakkoofsa 16 yommuu ilaallu sanyii Abrahaam qaba malee sanyii ergamootaa miti jechuudhaan waa'ee gooftaa keenyaaf barreeffameera. Egaan sanyii Abrahaam kan jedhu Abrahaam dhala namaati. Akkuma keenya foon kan qabu abbaa keenyadha. Ergamoonni immoo kanarraatti addadha. Hafuurotadha. Nama ta'uu hin danda'ani. Namarraati adda addummaa guddaa qabaatonna
Gooftaan keenya kan inni qabu sanyii Abrahaamidha malee sanyii namaa miti jechuun inni nama guutuudhaadha salphaadhumatti akka Abrahaam kanatti yookiin akka keenyatti nama guutuudhaadha. Egaan dursinee boqonnaa lammaffaattis immoo baranneerraa dhala namaa ta'ee dhufuun kun barbaachisummaansaa dhala namaa kufaatiirraa kaasuudhaaf kan dhufu kun jechuudha. Nama ta'uu akka qabu dursinee baranneerra. Maaliif kan balleesse nama waan ta'eedhaaf. Gooftaan keenya gara lafaatti kan dhufe nama dhala namaa fooniif lubbuutiin fayyisuudhaafidha. Fooniif lubbuudhaan dhala namaa kan fayyisu qorichi kun immoo ofiisaa maal ta'uu danda'u qaba? Nama ta'uu qaba. Maaliif? Kan balleesse Addaam jalqabaa inni namadha. Kanaaf beenyaa Addaam jalqabaa sana kan deebisu Addaam inni lammaffaan dhala namaa ta'uu qabaadha. Kanaafidha guutummaatti nama ta'ee kan dhufe jechuudha. Egaan gooftaan keenya nama ta'uusaa kana ibsuudhaaf akkasumas hojii waaqummaa inni hojjechaa ture qofa ilaaluudhaan hojii waaqummaa inni hojjechaa ture jechuun fakkeenyaaf bishaan akkamatti ilaaluudhaan gara daadhii wayiniitti jijjiiruu dhala namaa du'a keessaa waamanii kaasuu akkasumas ka'e jechuudha warreen kaan kaasuu dhukkubsattoota akkasumatti yaadaanis hojiidhaanis tuqamuudhaanis fayyisuusaan isaan kun hojiiwwan waaqummaadha. Innaa hojiiwwan waaqummaa isaa kana qofa ilaaluudhaan inni waaqa qofa akka ta'e warreen isaanitti fokkaateedhaaf dhalli namaa kan raawwatu warreen kan raawwachuudhaan dhala namaa ta'uusaa agarsiise. Eenyu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos. Kanaaf dhugaa kan ibsuudhaaf kitaaba qulqulluu keessatti dhaqasoonni baay'een kan jiran ni jiru jechuudha. Dhala namaaf kan dubbataman. Dhalli namaa amalummaa isaarraa kan ka'e kan raawwatu. Isaan kun hundumtuu waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif kitaabatti kanneen barraa'an gooftaan keenya dhugaa kan ibsuudhaafidha. Dhugaa kam tokko nama ta'uusaa ibsuudhaaf. Kan lammaffaa immoo hojii waaqummaa inni hojjetu qofa ilaaluudhaan inni waaqa qofaa akka ta'e warreen isaanitti fokkaate waan ta'eedhaaf isaaniif inni kana qofa akka hin taane namas akka ta'e immoo ibsuudhaaf maal taasise hojii namummaa hojjechaa ture jechuudha. Innaa hojiiwwan namummaa kun kitaaba qulqulluutti wanti baay'ee waa'ee gooftaa keenyaaf barreeffamaniiru. Muraasa isaanii mee haa ilaallu. Kan jalqabaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 34 irratti kan jiru Alaazaariin eessatti awwaaltan kan jedhu jira. Eenyuun Alaazaariin eessatti awwaaltan? Egaan gaaffii kana kan gaafatu osuma gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha galanni isaaf haa ta'uti. Maal jechuudha? Alaazaariin eessatti awwaaltan jechuudhaan gaafata. Gooftaan keenya haala kanaatiin kan gaafatu bakka itti Alaazaar awwaalame wallaaleetu miti. Wallaaleetu miti. Yaa kana hubachuudhaaf achuma kitaaba amma dubbisne kana ol siqnee ilaaluu dandeenya. Wangeeluma Yohaannis kana ol siqnee yommuu ilaallu gooftaan keenya bakka itti Alaazaar awwaalame osoo hin taane bakka biraa magaala sanarraatu deemsa fagoorra taa'eetu Alaazaar akka du'e akka awwaalame beekee ture. Eenyuyyuu otoo ni meechaadha. Maal jedhaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 11ffaa gaafa dubbisnu finni keenya Alaazaar rafeeraa. Haa ta'u malee hirribarraa isa kaasuudhaaf nan deema jedhee jedhaan. Eenyu finni keenya Alaazaar rafeera. Innaa duuka bu'uun isaa maal jedha? Hirribatti fakkaatee ture yoo rafe koon kaa rakkoo maal qabaree? Gaafa jedhu kitaabni ittaanee maal jedha? Inni garuu waa'ee kan rafe kan jedhe ni du'a isaatii. Innaa ittaanee innis gooftaan inni dubbate du'eera jechuudhaan dubbate. Alaazaar du'eera. Deemeen isa kaasaa jechuudhaan dubbate. Gooftaan keenya Alaazaar magaalaa inni jiraatu Bitaaniyaatti bakka fagoo taa'e jechuudha. Alaazaar akka du'e beekeera jechuudha. Kun waaqummaa isaadha. Beekuun yaa Waaqayyo gooftaan keenya waaqa ta'uusaa dursinee haala addaatiin baranneerra. Waaqayyo immoo wanta hundumaa beekaa. Gooftaan keenya wanta hundumaa beekaa jechuudha Yesuus Kiristoos. Kitaabni bakka baatti akkasidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 17 gaafa ilaallu yaa gooftaa ati hunduma beektaa jechuudhaan isaa dubbata. Yaa gooftaa ati hunduma beektaa jechuudhaan isaaf dubbatanna hunduma beektaa kan jedhamu gooftaan keenya asitti garuu Alaazaariin maaliif awwaaltan eessatti awwaaltan jedhee yeroo gaafatu inni kun nama ta'uusaa foon wallaalaa kana uffachuusaa ibsuudhaafidha malee dhambiraadhaaf miti. Nama ta'ee foon wallaalaa kana uffachuusaa ibsuudhaaf. Otoo kana ta'uudhaa baatee
Otooma hin gaafatiin calliseetuma bakka itti Al'aazaar awwaalame dura isaanii bu'ee fiigaa otoo isaan dursuudhaan otoo deeme ta'eetu maaltu uumatu jennee yoo yaadne calliseetuma dura isaanii bu'uudhaan osoo deeme ta'eetu bakka itti inni awwaalame wanta beekuudhaaf calliseetoo deeme ta'eetu namoonni maal jechuu turan. Yaa achitti namoonni baay'ee walitti qabamanii turan. Maartaadhaaf Maadaamidhaan jajjabeessuudhaaf Yihuudoonni dhufan baay'een ta'aniironna. Gooftaan keenya dura isaanii bu'ee callisee otoo deeme ta'eetu hundee kan akkas godhu macheem namni hin jiru miti. Namni nuti amma bakka waan tokko jiru otoo nutti hin himamin yookiin osoo hin argin beekuu hin dandeenyu. Kanaaf gooftaan keenya dura bu'ee deeme ta'eetu akka inni nama hin taane ifatti isaanitti mul'isaa jira. Ittiiyyuu waaqa qofadha yookiin immoo hafuura qofadha inni malee iddoo kamitti nama ta'e iddoo kamitti foon uffate foon uffanne jenne immoo dubbiin fayyinaadha namaa akkasumas dubbiin foonummaa guutummaan isaa zeeroo ta'a jechuudha. Gooftaan keenya nama ta'uusaa foon dadhabaa kana foon wallaalaa kana bakka biraa taa'uudhaan bakka tokkotti kan ta'u kan hin beekne foon kana uffachuusaa nama ta'uusaa ibsuudhaan jecha haala kanaatiin Al'aazaar iddoo kamitti awwaaltanii jechuudhaan dubbateera. Kan lammaffaa immoo Maarqos 11:12 kan jiru borumtaa isaa Bitaaniyaa keessaa yeroo ba'an ni beela'e. Eenyu Iyyasuus Kiristoos ni beela kan jedhameef galanni isaaf haa ta'uti gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos beela'uun amala waaqummaa miti. Beela'uun amala waaqummaa miti gooftaan keenya amala waaqummaa isaatiin waaqa guutuu ta'uusaa yeroo ibsu warreen beela'an quubseera. Mukaan waaqni hin beela'u ofii isaatii. Warreen beela'an iyyuu ni quubsa. Gooftaan keenya waaqa ta'uu isaatiin maal taasisa kan raawwateera. Wangeela Maatiyos 14:19 kan jiru tokkodha. Si'a lamaadha gooftaan keenya barreeffamee kan jiruun si'a lama raajii kan raawwateera kan tokkoffaan Wangeela Maatiyos 14:19 irratti nyaata baay'isee namoota baay'ee nyaachisuusaa. Maal jedhaa uummanni margarra akka isaan taa'an ajajee buddeena 5 fi qurxummiiwwan 2 fuudhee gara samiitti jedhee eebbisee buddeenichas kutee duuka bu'aa isaatti kennee isaanis uummataaf dhiyeessanii hundumtuu nyaatanii quufan. Buddeen meeqa? Buddeena 5 fi qurxummii 2. Kan irraa hafe masoobii 12 kaasanii masoobii 12 irraa ka'e buddeena 5 irraati buddeena 5 fi qurxummii 2 irraatu. Namoonni nyaatan amma miidhamu jenne ittaanee barraa'eera. Namoonni nyaatan dubartootaa fi ijoolleen osoo lakkaa'amin dhiironni qofti naannoo 5,000 turanii jedha kitaabni qulqulluun. Kan gochuun danda'u waaqadhaa gooftaan keenya waaqa waan ta'eedhaaf kan raawwatee nyaachiseera. Innaa beela'ee jedhee kan isaaf barraa'e immoo beela'uun amala namaati malee amala waaqaa miti. Nama kan ta'e kamtuu ni beela'a gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis dacheera deddeebi'aa yeroo turetti bara foonummaa isaa keessa jechuudha. Akkuma nama tokkotti ni beela'a ture. Kun immoo foon namaa uffatee nama ta'uusaa kan agarsiisudha. Otoo hin beela uffatee immoo akkamitti foon namaa uffatenna. Otoo hin beela ta'etu namni hundumtuun beelaa ka'a. Sooma gaafa soomee guyyaa 40 soomee boodallee ni beela'eedha. Sirrii mala. Soomee kan hin beelofne yoo jiraate nama miti. Namni yeroo soomu ni beela'a. Gooftaan keenyas foon keenya guutummaatti fudhatee nama waan ta'eedhaaf ni beela'ee jedhamee isaaf dubbatameeraadha. Kan biraa immoo namootaaf kan dubbatamu hundumtuu isaaf dubbatameera kan biraan cubbuudhaa kana jechuudha. Kiristoos foon namaa uffatee nama ta'uusaadhaan wantoonni amalummaa namaa waliin wal qabachuudhaan namaaf dubbataman amalummaa namaa wajjin cubbuun amalummaa namaa miti namni ofumaa kan fidedha. Cubbuun nuti ni raawwannaa isaaf gooftaa keenyaaf hin dubbatamu maaliif cubbuun amalummaa namaa waan hin taanedha. Innaa amalummaa namaa wajjin kan wal qabachuudhaan namaaf kanneen dubbataman kan akka nyaachuu, kan akka dhuguu, dadhabuu, rafuu, al tokkotti bakka tokko qofaatti murtaa'uu argamuu fi kanneen isaan kana fakkaatan gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif dubbatamaniiru. Maaliif nama waan ta'eedhaaf. Caqasoota muraasaa ilaallu nyaachuusaa fakkeenyaaf Wangeela Maarqos 2:16 bakka baay'eetti barraa'eera. Wangeela Maarqos 2:16 kaasnee ilaallu. Barreessitoonnii fi Fariisonni dhaalata kuttootaa fi cubbamtoota waliin osoo nyaatuu arganii eenyu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos otoo inni cubbamtoota duukaa nyaatootu arganiitu duuka bu'oota isaan maal jedhu barsiisaan keessa maaliif warreen qaraxa kutanii fi cubbamtoota wajjin nyaataa jechuudhaan gaafatanidha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos haala kanaatiin taa'ee nyaateera. Yaa'u
qaratootaaf cubbamoota kanneen jedhaman ni jiru. Warreen qarata kutan hojjettoota Roomaati. Cubbamtoota kanneen jedhaman shamarran tokkodha. Isaan kun namoonni akka gadiitti kan isaan ilaalanidha beekaa. Uummata sana naannoo sana kanneen jiraatan keessaati akka gadi jiranitti akka warreen gadiitti ta'uudhaan gadi qabamanii kanneen ilaalamanidha. Gooftaan keenya isaan wajjin nyaata. Inni kun gad of qabummaa isaadha. Nyaachuun garuu amala namaati. Amalummaa keenya nuti nama ta'an jirutti numa nyaanna miti. Nyaanni yoo jedhan nama ta'uu dhiisna jechuudha. Nama kan taa'e hundumtuu ni nyaata. Maaliif nyaachuun amalummaa namaa waan ta'eedhaaf. Innaa nama ta'e kan hin nyaanne hin jiru gooftaan keenyas nama waanta ta'eedhaaf guutuu foon keenya uffatee waan ta'eef ni nyaate jechuudha. Kan biraa dadhabuusaa fakkeenyaaf yoo ilaalle Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 6tti barraa'eera. Gooftaan keenya Yesuusis daandii osoo deemuu dadhabee boolla bishaanii cinaa taa'ee yeroon isaas naannoo sa'a 6 turedha. Yohaannis 4:6. Dadhabee bishaan cinaa taa'e. Hin dadhabu amalummaa namaati. Nama ta'e kan hin dadhabne hin jiru. Yoo kan hin dadhabne ta'e yookiin nama miti yookiin nama miti salphaadhumatti bakka kan hin dadhabne yoo ta'e nama miti hafuura wayiiti. Nama mataa itti ga'u nuti hin dadhabne. Innaa gooftaan keenyas foon keenya guutummaatti uffateera waan ta'eedhaaf dadhabe jedhee haala kana isaaf barraa'ee. Innis rafee ture jedha doonii keessallee Wangeela Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsa 24 rafuu isaa dubbata. Namni kan ta'e hundumtuu rafa. Rafuun amalummaa keenya hunda keenyaaf malee cubbuu miti. Innaa gooftaan keenyas foon keenya guutummaatti uffatee waan ta'eedhaaf ni rafee. Akkasumallee boo'uu fakkeenyaaf maal jedha gooftaan keenya Yesuus ni boo'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 35. Inni kun immoo miirri kan itti dhaga'amu miirri dhaga'amu jechaadha. Dhala namaatti miirri dhaga'amu amalummaa keenya waan ta'e gaafa agarru yookiin taatee wayii gaafa ilaallu taatee sanaaf miira wayii ni agarsiisna. Yoo wanta nama gammachiisu ta'e yookiin kolfuudhaan yookiin gammaduudhaan kan nama gaddisiisu ta'e gadduudhaan yookiin boo'uudhaan haala kanaatiin miira tokko ni agarsiisnaan. Kun amalummaa namaatti salphaadhumatti. Gooftaan keenya nama waan ta'eedhaaf warreen gaddan warreen boo'an arge isaan duukarra boo'e. Sababa kanaaf haala kanaatiin nama ta'uusaa agarsiisa. Walumaa galatti egaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uuti. Kanneen amma caqasne kun caqasoota kanaadhaaf isaan kanneen biroon kan raawwateef akkasumas kan isaaf dubbataman foon namaa uffatee nama ta'uusaa ibsuudhaafidha. Kanaaf obbolaawwan keenya kitaaba qulqulluu irratti gooftaan keenya waaqa ta'uusaa dursinee kan baranne waaqa ta'ee osoo jiruu maaliif rafee nama ta'uusaa ibsuudhaaf. Waaqa ta'ee osoo jiruu maaliif nyaatee maaliif dadhabee maaliif akka hunda wallaa hin beeknetti akkas jedhee yoo jedhamne gaafatamnuu fi yookiin isaan kana gaafa laallu isaan kun immoo nama ta'uusaa ibsuudhaafidha kan inni kana raawwate jennee haala kanaatiin kitaaba qulqulluu qo'annaa haala kanaatiin dubbii Kiristoos barannaa jechuudha. Walumaa galatti qabxiin jalqabaa kana fakkaata qabxii lammaffaa kutaa nuun qabannee kan dhufnudha kan ta'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kan baranne lapheen keessumaa haa bulchuu kutaa nuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.